Ashamaa arkifune hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koo akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan baga viidiyoo haadha walitti deebi'anii akkam nagaa keessanii jirtanii baga jiraatanii harroonni qabadhee dhufee viidiyoo dheengada darbu jalatti dhumarratti namni hanga dhumaa viidiyoo koo dhaggeeffate gaafii na gaafatee jira. Dhumarratti gaafii yoo barbaadan na gaafadha jedheen ture na gaafii na gaafatti mucayyoon takka gaafii nama sadii muna afurtu gaafii na gaafate gaafiilee san keessaa kan baay'ee na kufalchiise yookiin immoo isinillee isin kufalchiise jedhee yaade baay'ee na kufalchiise dhugaa rabbi jechuudha. Maal akka jechuu yaadne beeku ani maaliif gaafii kan akka na gaafatte ayirnoo bichaan beeku baay'ee na kufalchiiste gaafiinis akkas jedha. Maal yaaddetti gaafii kana gaafatte Asteer jedhama maqaan keenke jaalalli si qabee beekaa gaafa si qabee akkam si godhe jaalalli si qabee beekaa gaafa si qabe akkam si godhe jaalalli qabee beeka garuu akkam akkana godhe yaala dhugaa rabbiin jechuudha. Akkam na godhe dhugaa rabbi akkam na godhe qoy jaalalli si jama an jechuun jaalalizim jedheetuma keessa gale nama wajjin hariiroo uumeetti wajjin jechuudha. Gaafa dura jaalala qabu akka abbulaatti just akka hiriyaan jiraami Facebook irra wal barree walitti dhiyaanee argisi jaalala keessa gale jechuudha. Innaa jaalala bareedaa wayiiti ani garuu gaafa na qabee akka namaa nyaata nama dhorgaa mitsiyee san argine ani milikkita kana jaalala keessa galeera hariiroo nama wajjin eegaleera ni beekaa maal garuu jaalala kayyoomillee hin daganne maanni gaafa nama sanaan gargar bahu natti kaasina gaafa sana jechuudha. Miira badaa nama dhagahamaa jechuun hunduma keenya iyyuu namni wal jaalataa gargar bahaa walitti bu'iinsi jira. Kun immoo jiruu fi namni wal jaalatu parsantii 100 keessaa namni wal argatu parsantii 5 yoo ta'e dhugaa. Namni baay'een gargar baa walitti dhufaame minaaman innaa nuti immoo yeroo jaalala keessa gallu caalaa miirri nutti dhugamu gaafa nama sanaan gargar baanu shamarran baay'een keenya akka waan bakka amma booda jireenyi dhaabbatee jira amma booda bakka nama san malee jiraachuu hin danda'u amma booda ani bakka nama biraa jaalachuu hin danda'u maal miira akkanaa nu dhaga'ama jechuudha. Gaafa nama sanaan nama jaalannu gargar baanu garuu gaafa jaalala keessa gallu jaalala akkam nama godhaa akka maal dhagame waan jechuudha kana sobaadhaan wanni natti dhagahamu hin jiru. Garuu irra deebi'oonni isinitti kayyoomillee hin daganne kayyoomillee keessa kooti hin banne miirri sun jechuudha. Miirri adatti dhagahame gaafa riyaa kayyaan gargar baay'ee walitti buunu jechuudha. Bakka amma booda jireenyi jiru amma booda maaliif jiraadhaa bakka amma booda nama jaalachuu hin danda'u isa malee jiraachuu hin danda'u kun hundi jechuudha yaada fokkataadhaa fi yaada faayidaa hin qabne yaada nama miidhu malee eenyumaan namni tokko kalee kee yookiin soon bakkee miti nama san malee jiraachuu hin dandeessaa nama san malee akka barbaadde jiraachuu hin dandeessaa kan biraallee jaalachuu hin dandeessaa. Garuu wanni hundiyyuu miira yeroodhaaf namatti dhagahamudha. Yeroodhaaf nama sana waan jaalattuuf sitti dhagahama. Kun hundiyyuu yeroo booda garuyyuu ani nama sanaaf maaliif akkana ta'e nama sanaaf maaliif boo'e jetteeyyuu ofitti gaabbisa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gaafa jaalalli na qabu wanni natti dhagahamin jiru gaafa nama saniin gargar ba'e garuu baay'ee natti dhagahamee ture. Garuu wantoonni yeroo san ta'e hundi amma taa'ee yaadu ofitti naara. Ani maal akka ta'uuf jechuudha. Maal akka ta'uufini nan nama sanaaf akkas ta'e maal akka ta'uufini nan akkas ta'e jedhee baay'ee ofitti aaraa jechuudha. Nan gaabbaa jechuudha. Boo kiyyee yookiin immoo dhibbachuu kiyyaaf maaliifi namni tokko jireenya namaa keessaa yoo deeme kassan caaluu siif dhufaa waaqayyoon kassan caaluu siif qopheesse yookiin namni sun jireenya keetiif hin ta'u waan ta'eef malee ati waan biraa ribintini miti shamarran amma booda namni tokko yoo jireenya keessan keessa dhufee kan deemu ta'e tasuma dhibbatina jechuu barbaadeen adeemu jechuudha. Anarraa barumsa fudhadhaan dhibbatina wanni hundiyyuu miira yerooti. Innaa walumaa galatti ani miira yeroo jaalala qabe waan kana godhin beeku isa gargar yeroo jaalala kutti gargar ba'e bichaan itti dhagahamsinitti meen jira. Kabraa jechuudha. Isti qoy koominti biraallee gaafii biraallee jira. Yoom galtaa ati kan jedhu biyyatti yoom galta kan jedhudha. Biyyatti galuu hedaa garuu waa'ee koronaa kanaaf kittibaata eegaa jiranii amma inni kennamuuf kittibaata fudhadhee waan galee deebi'uuf warri kan akkasnaan jira warran bira hojjedhu na yeroo dhiyoo boodaniin gala jedheeti yaada gaafa qorichi kittibaata koronaadhaaf kennamu suni dhufe jechuudha. Na kabiraammoo
Komentii barbaadan jira bara. Komentii jala deemee bakka itti na gaafattan wayii jira. Ana gaafiin biraammoo ammati jaalallee qabdaadha. Jaalallee qabamuun qabusti mini yaadadha qowaan jaalallee qabamuun qabuun. እና ani jaalallee qabamu jechuudha. Ani jaalala bilisa. An dhugaa rabbi ko umma dasna jala jechuudha. Dhiqa kophaa ta'uu barbaada. Kanaafiyyuu jaalalleen qabu qabachuullee hin barbaadu deebiin kee bakka. Maali gaaf dhiira boonu bara kan gaaf kan gaafatti garu. Maal barbaadde? Maal jechuudha? Maal jechuudha dhitaayee? Maal jechuudha? Inna ati eessa jirta kan jedhu bakka inni jiru koo beekamaadha. Dubai jiraadha. Dubai nuuf biyya baay'ee bareedduudha. Kota bashannana sinsi manna namni dhufuu barbaadan jechuudha. Dubai jira. Nama afurmoo akkasii kan gaafii na gaafatanii na gaafii akkasuma itti fufaa namoonni gaafii na gaafachuu barbaadan waa'ee kiyyara namoonni baruu barbaadan jechuudha. Maali na gaafachuu dandeessanii kanaadha. Haasaa kee dheengaddaa sanarratti namoonni baay'een dhugaa jettee haa bareedoo jecha gaariidha jettanii. Namoonni biraammoo komentii wayii argin jira. Komentii sun maal ta'e namatti dhiira qofatti faradini dubartiin illee kan dhiira yeroo janajjantu ofuma isheetii akka dhiiraatti dubartii haasofsiistu jirti bifa bilginna namnaan jedhani. Sun isheen rakkoo isheeti nuti kan jedhan dubartii qomna gara kaayyoo qabdu dhiironni akkas jedhe malee suni fi nuyi meeshaalee garuu yaani kee akkas jechuudha. Naa waan hunda fi yaani kee har'a kana subscribe godha like share wasirreessuu qabu ne hima kabraamuutu yaada yoo qabaattan jechuun gaafii yoo qabaattan na gaafadha. Mudannoo seenaa wantoota adda addaa akka duraanii sanatti na hima. Mudannoon kiyya barumsa qaba. Mudannoon kiyya nama kufalchiisa. Seenaan kiyya immoo barumsa qaba warri jettan nuuf qooda isiniin jira. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Ciao. ኢትዮጵያ ወደዳችሁም ጠላችሁም አሁን ልታምኑም ላታምኑም ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን ተወዳላችሁላችሁም። ነገር ግን ምናድናት የምትድነው በአማራ ሕዝብ ብቻ ነው። እሲንጣ በዓለም ላይ ፊደል ያለው ሀገር ከእንግሊዝ ቀጥሎ ማን ነው? ታዲያ ስለዚህ እኛ ፍልስፍናችን ቅኔው የማን ነው? ስነ ጽሁፉ የማን ነው? እምነቱ የማን ነው? ስልጣኔው የማን ነው? ታዲያ ምን የሚያሳፍር ነገር አለ? ያውን አንዳንዶች እነሱና አክሱም ለከሌ ምን ሆነ ይላሉ። አክሱም የማን ነው? እውነት እንነጋገር ከተባለ አይደለም ነው እኮ የአባቶቻችን የጣሳ አሻራ ነው እኮ አክሱም። እኛ ነበርን እኮ እዚህ የነበርነው መጀመሪያ። ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ረት ወጋ ሶዶም wayo malo aramballese gootako abiy durerge waq abiy durerge abiy wakkas gori rajere wasi gabbay ambayuna je rabbina disu natti murte sogga soddowa yote imbayachi boda rajje se duwa waqa rajje se waqa bolati idbe zalalami rajje irme sanana biratti murteesi asii gabba'u duunkii adoonu sagalee adde taayee gagamaa ati xiqqaataa yoo waggaa 25 maal jechuudha waggaa 25 bicha አመቴ እናቴ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ንጉስ አንተ ነህ አለች። በሰባት አመቴ ኢህአዴግን አላቅ ምናምን አላቅ በቃ አምሮዬ ጋር ቀረ። እኔ ንጉስ ነኝ ሁሉ ጊዜ ኤሌመንተሪ ብትሄዱ ተማሪ ጠቅላላ የሚያቀኝ ንጉስ መሆኔ ነው እና ማነበውም ሮጦ ምናምን ምለው ንግስና ይመጣል በሚል
Kottu kottu maaliif nyaara guurta nama malee akkamiin jiraata jaajitee maagarraa na raafta. Hamma namni wajjinii jaajukoo inni gamoon argan warri koo hin jaalladha sijibbee dimite warra gabaa ofiin goltuu miti. Hamma namni wajjinii jaajukoo inni gamoon argan warri koo hin jaalladha sijibbee dimite warra gabaa ormaan goltuu miti. Dammee koo boodose bareedduu jakoola ayyoo kee faaboo keetoo nyaara naatti gora silaalee lakkatee si fuudha. Naadadhaan gaafatu jaarsuma hin targitee.